osoo gama nashiidaa kanatti dhufiniiti maal taatan ture silaa karoora akkamtu mataa keessan kennama akkamtu mataa keessan keessa jira wanni silaa yookaan amma obboleessi keenya tokko haafiza quraanaati jettanii. Mee maali amma hojiin bu'uuratti isin qabdan nashiidaa tanaan alatti? Osoo nashiidaa kana kun hojjetanii osoo isaan hojjetanii isaanirraa dhaaluu qabaadde taate nishiduma ta'a. Nishiduma ta'a. Ammas hojii biraa isaa hojjetu hin jiran nishiduma sana hojjetu jira malee. Duraan aartii aadaa Oromoo keessatti walaloo barreessuun waan adda addaa hojjedha ture hin ture jira. Osoo nashiidaa kana isaanirraallee kan hin dhaalle taate namuma nashiidaa ta'a. Namuma aartii islaamaa ta'a. Amma duuba ofii keessanii kan isaanii guututti haaromsitanii xumurtammoo isin hafa. Akkasuma ofii keessanii hoo bifa haara waan barreessitanii kan lafaa qabdan moo akkam? Aywa hojjetamaa jira. Kan isaaniillee waan xumuramu. Duraan amma hanga tokko kama isaanii guutumaan guututti haaromsaa jira ture. Amma ammootu kan isaanii akka qinamiitti fayyadamayyuu. Maaliif jennaan? Isteeppii takka kan isaanii hojjedhe. Isteeppii 2-3 mootu siyyee hojjedha. Hin barreessa walaloo mushiidota illee hin barreessa. Fakkeenyaaf Ustaaz Mahadii gaafa booda qabu. Madiibaa deemuuf sababa taateef walaloo natu barreesseef. Mushiidota hedduu illee barreessaa jira. Gaganaa isin bira hin ga'iin hojjetaafii jira. Gaganaa hawaasa bira ga'u. Sabarraa'ee kan hojjetamee lafa jirullee akkuma jirutti ta'ee haara illee barreessuuf itti fufama. Kan gurra uummataa hin ga'iin kan istiidiyoo jirullee kan hojjetamee fedhii rabbiitti uummata bira ga'ullee ni jira. Eegaa fi hojjetamuu kanarratti namni hedduun rakkoon bakka silaa nashiidaa islaamaa itti waraabamtu osoo hin taane bakka sirbi itti waraabamutti nashiidaa waraabbataa ture namni hedduun. Amma namoonni tokko namoonni rabbi laaffiseef haga istuudiyoo dhuunfaa nashiidaan qofti zikriin rabbi qofti asirraa haa deemtu jedhanii fakkeenyaaf asallatti istuudiyoo Najjaashii istuudiyoo jedhu obboleessi keenya Abdul Gaffaar namni jedhama Ameerikaa irraa banee Ustaaz Haza Munshiduma akka keessanii Ustaaz Kadir Bunsaatti kenneera. Mee munshidoonni keenya warri Oromiyaa keessa jirtan nashiidaa fakkeenyaaf istuudiyoo akkasiisan keessatti walii galtanii walitti dhiyaattanii hojjetachuudhaaf hagam qophiin jira hagam wal jaalalli jira hagam tokkummaan jira munshidoota jidduu munshidoota amma lafaa dhufaa jiran kana. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf akkumaanuu galateeffachuu ni barbaada Abdul Gaffaar. Rabbiin ifaa jeessa lafan balleessanii rabbiin sosochii inni godheetii waan inni hojjete istiidiyoo inni banee ustaaza keenya Kadir Bunsaatti kenne san rabbiin anaaf taate. Kan isaan jedhuu fi kan guyyaa qiyaamallee ragaa baafas rabbi isaanii haa taasisu jechuun asumaan barbaada. Abdul Gaffaar keenya baay'ee si galateeffannachuu ni barbaada. Fedhiin guddatu jira gara istiidiyoo Najjaashii kan asallatti banamee affeerraanis jira fedhiin guddatu jira. Nuti dhaqee hin argine qaamaan bilbila walii bilbila ture haalli natti tole hin dhayne. Akkasumaan garuu waa'ee miidiyaatiin wal qabatee Najjaashii istiidiyoon kun akka ani quba qabutti akka Abdul Gaffaar illee qaama jechuun bilbilaan na dubbisanii walitti haasawanii akka turetti karaa pilaatfoormii miidiyaa pilaatfoormiidhaan hundaan yuutuubaan, instaagiraamaan, feesbuukaan, tiktook fayyadamuudhaan sa'a 24 sagantaa addaan hin cinne akka darbu barbaada sagantaa quraanaa sagantaa da'waa sagantaa aalimman dhokatanii baadiyaa keessatti hafanii namoota seenaa qaban ka dhokatanii baadiyaa keessatti hafanii haafizoota Oromiyaa keessa jiran sagaleedhaan akkuma Arabni haafizoota ofii waraabee gadi dhiisan sa'a 24 istiidiyoo addaan cinne sagantaa koontiiniyaas ta'e akka dhiyeeffamuuf istiidiyoo banaa jirra osoo istiidiyoo banii dura haasa'anii turanii. Garuu istiidiyoon banamuu dhaga'eera hangas deemuu isaa immoo hin argine. Asumaan dhaamsi ani waa'ee istiidiyoo fi waa'ee miidiyaa islaamummaa irratti qabu ilaalcha inni qabu fakkeenyaaf
TV televiziyoona sagantaa televiziyoonota adda addaa dhaabbanni televiziyoonota adda addaa maqaa islaamaatiin ni banamanii ni cufamanii. Miidiyaan islaamaa maaliif banamee fuulla'uu dadhaba? Fakkeenyaaf Nuura Hudaa fudhachuu dandeenya. Miidiyaa biraa miidiyaa islaamaa hedduutu jira. Miidiyaan inni nuu madda galii addunyaa kanarratti baasiin guddaanis galiin guddaanis sagalutti jiru informaationa. Informaationni karaa miidiyaatiin dabra piroomooshinii advartaayizingii adda addaa fayyadamuudhaan miidiyoonni of danda'an miidiyoonni adda kana danda'an hedduudha. Miidiyaa gurguddaa akkana kan dhiisaa namni irraa yuutuubii dhuunfaa mataa bilbila isaa akkatti qabatee banuudhaan yoo qophii miidhagoo danda'uu danda'a. Kanaaf miidiyaa akkanaatii fi istiidiyoodhaa addanaa akkanaa kun yeroo hedduu wanni galma isaanii bira gahuu hin dandeenyeef miidiyoota islaamaa kana qofaa kan hooggatamu. Kun ilaalcha mataa kiyyaa maaliif jennaan waan ilaalcha mataa kiyyaa irratti illee hin saalfadhu. Ijjannoo guutuudhaan dubbata. Miidiyaan islaamaa eeka islaamaa hoggansi miidiyaa islaamaa yookaan hoggansa miidiyaa ka ta'u nama waa'ee miidiyaa piroofeshinii miidiyaa qabu. Baratee piroofeshinii miidiyaa qabu nama waa'ee sanii baratee eebbifamee osoo hoogganamee kaayyoo fi ilaalcha qabameef san gahuu hin danda'a. Ustaaza yoo kabajuu barbaanne huma biraatiin kabajuudha. Ustaazonni keenya, sheekonni keenya, aalimman keenya miidiyaatti fayyadamanii dhaamsa isaanii hawaasaan gahuu qaban malee miidiyaa hoogganuu hin qaban jedhu qaba. Sababa san bakka gahuu adeematti fakkaata. Waa'ee gama Najjaashii istiidiyootiin hanga tokko socho'aa akka jiran ni beeka. Munshidoonni hedduun akka achi dhaqanii achitti hojjetan ni beeka. Akka munshida keenya beekamaa Shamif Tahaa, ammas munshida Abbaa Shadaa, munshidoonni hedduun dhaqanii akkasitti hojjetan ni beeka. An garuu achi dhaquu hin dandeenye ture maaliif jennaan yeroo achi dhaqan tokkoffaa aartii kana wayita dalagan walii galtee namicha aartii namicha waan san sii qindeessu eedit godhuu fi jidduu riileeshnshiippiin jiraachuu qaba. Yoo jaalalaa fi firiidamii hin jiraatin akkuma hojii qofa walitti dhuftee walii waajjattee deemuu hin dandeessu. Aartiin waan ta'eef jechuudha. Ayee galatooma yaa dogoggorri yeroo hedduu mul'atu keessaa miidiyaaleen ima dhalatan hin guddanne ima du'an hanqinni hooggansaatii fi hanqinni hubannoo miidiyaadhaaf qaban akka jiru nuu gala. Keessattuu waan dhaloonni namoonni hedduun iyyaafataa jiran miidiyaan akka Nuura Hudaa maaliif akka karatti hafe haga ammaa wanni hawaasaa galee hin jiru warruma hooggansa miidiyaa sanii caqasutti jira hawaasni illee gama kennaanillee sanillee akka deebii itti argannu abdii qabna. Kaan himee ammas garuma nashiidaa kanatti isin deebisaa isin amma namoota ammaan tana haala oowwaadhaan nashiidaa qabatee deemaa jiru keessa jirtanii seenaan abbaa keessanii hojiin abbaa keessaniitis akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Mee nashiidota ammaan tana sooshaal miidiyaa kana fudhatan keessaa haga sirba islaamaa jedhamu irra ga'ee jira. Kanniin hoo maal jedha Ustaaz Bayaan mee nashiidaa sirbuma walqixa ka ergaan isii jechi isii rasuula faarsu ka ofiis dibbeen kama mazmuurii wanniitii fi sirbaa kana waliin deemu kana mee hoo akkamitti ilaaltan isin hoo gara fuulduraatti nashiidaaleen isin hojjechuu barbaaddan ta'a akka. Nashiidaan aartiidha. Aartiin kennama nama hundaa kenname osoo hin ta'in kan namoota filate qofatti rabbiin kenna. Haa ta'u aartii kenname fayyadamee wanta hawaasa biratti gadi ba'u wanni inni jedhuu fi wanni inni ta'u wal fakkaachuu hin danda'in feekiidha. Fakkeenyaaf waa'ee rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waan nama boochisu dubbataa isteeppii qabatanii yookaan poozishinii qabatanii yeroo kolfantu jira. Wanni jedhan waan rasuulaa fuularratti immoo kolfatu jira. Wanni haasa'u sun waan nama boochisu ture. Wanni isaan reaakti godhaa jiran immoo waan nama kolfisiisu. Kana jechuun feekiidha. Miishinii wayiitu jira jechuudha maqaa rasuulaa kana sallallahu alaihi wasallam. Warri akkasii sun inuma rabbiin qubayyuu qaban. Nashiidaa isaanii dhibba nama baasallee jiraatu yaa sayyidii yaa rasuulallah yaa habiibii yaa rasuulallah yaa Allah ka jedhuun argitu baay'ee. Asitti immootu ka erge dagataa ergamaa jaalachuun feekiidha ammallee deebi'e asittillee yaada kanatti illee itti deebine.
كإرجع الرانفتني كإرجع دقتني كإرجع مثلا يوم جالنا جدا لأنه جالتني وفي توم الإسلام نشيد أكاسيسن يعني ديجرس ديمي الألوني في جتون أفنان إساني هندي كان أفتا ورا كاثوليكي في نارتا والفكاتي أفتا ورا كاثوليكي دايركت بس فني أعداء عرب إسلام من إستنى كوفيا قدشو مدورة إمامات أكبيات تموتو يوم مرتو فكسات تقول دندا سني أش وفتا كانان ألا وفتا ديزاين قد أني فيلم itu kota kau yang nonton upata orang Katolik itu orang pun nonton orang jadi ratu anak presiden cuma karena by upegan over basis dalon ni emak pun atau umur tu segala beberapa dua hati kendainya mesha amaya payida mudan burra nama awat uang pun amir dalon ni pun by ekar kifama jira uang sah by ekar kifama jira uang karena rati upegan nong gudang godame kara ilmi tinille kara arti tinille hojin bae irrat hojjetamu qaba waan jedhu qaba warroonni nashidaa tokko hojjetan akkuma aadaan oromootiin aadaa ammayyaatii fi aadaa tiipikaalii aadaa hundee qabdu nashiidalleen tiipikaalii yoona saawund tiipikaalii yeedala tiipikaalii mataa ofii qaba yeedalli wayita gaddaa wayita rabbiin kadhatan wayita tawaadu'an uf qaqqabanii rabbiin kadhatan baasanii fi yeedalli immoo yeroo waa wayii irratti nasrii wayii argamee gammachuudhaaf baasan garagara akkuma ta'e yeedala nashidaa fakkaatu yoo hin ta'in yeedalli sun sirbarraa fottoqe yookaan mazmuurirraa fottoqe jechuu ni danda'a. Kanarratti of eeggannoo gochuu barbaachisa. Nashidaa raap staayil riitimii raappii yookaan faranjii raappa took waan jedhamu jira. Nashidaa akkasitti hojjetamte jira. Ramadaana dabree fi ramadaanatti dura nashiidota akkanatti hojjetamu baay'ee nama sodaachisa baay'ee ilaa guutumaan guutuwwan nashiidaa jedhamuuf ilaalcha mallattoo gaaffii keessa galchuu uumanatti fakkaata. Of eeggannoon guddaan osoo godhamee jechuu barbaada. Ani immoo nashiidaan hojjedhu kanuma akka abbaan kiyya hojjetamu. Nashiidaan ani hojjedhu kanuma akka abbaan kiyya hojjetamu. Kanuma rabbi faana. Kanuma seenaa islaamaa fi rabbuma kadhachuu. Du'aayis keessaa qaba. Rabbi faarsuuf keessaa qaba. Rabbi kadhachuuf keessaa qaba. Rasuula irratti sallallahu alaihi wasallam salawaata buusuuf keessaa qaba. Seenaa rasuulaa of keessaa qaba. Dhaloota gorsuu of keessaa qaba. Islaamni akkamitti fuudhaa akkamitti heerumsiisaa of keessaa qaba. Islaamni akkamitti bitaa akkamitti gurgurataa akkamitti jiraataa of keessaa qaba. Mata dureewwan kanneen hundarratti hojjechuu jira gaafa rabbi jedhee hawaasa bira qaqqabuu dandeessu jedhee fi Rabbi isinirraa jaalatu hojii hojjettanillee rabbiin barakaa isinii haa godhu rabbi isiniif haa laaffisu jenna. Dhuguma nashiidaan da'awaa bifa aartiitiin hawaasa bira gahu. Siira sahaabota akka gaariitti hawaasa biraan gahuu danda'ani. Shiiriin duruma jirti. Ammaan tana muuziqaadhaan qindeessanii muuziqaa oofan kun namaa galuu didee nashiidaa dura hawaasni akka gaarii jaalatus maqaan tokko waan ta'eef xiqqoo isii haalli deemaa jiru baay'ee waan nama gammachiifne ka dirreetti dubraa dhiira waliin yaasanii akkuma sirbaa kaan maayikii itti qabanii waliin sirban kun xiqqoo baay'ee waan nashiidaa kana maqaa nashiidaatis balleessee aadaa fi amala nashiidaatis jijjiiree karaa saniin dhufaa jiru fakkaata. Kanarratti duulli munshidoota dhugumaan nashiidaa diinii fakkaata. Nashiidaa diinii irraa dubbattu. Hawaasa kana diin jaalachiisuu irratti hojjettu. Munshidoonni akkasii hoo maaltu irraa eeggama jettu warra sagalee maqabaaf gaduma bahee ka sirbaa fi nashiidaan gargar hin beekamne kana oofu kana maal dhaamtame? Wanti ani dhaamuuf amrii diinii keessatti kitaaba afur rabbiin buuse kanaa fi ergamtoonni kun hundi wanti rabbiin irraa itti haasa'ee fi wanti rabbiin
كرا كتاب بنيتين كرا إرجما إسانيتين صلى الله عليه وسلم كرا إرجما ربيتين ربي نتجاسي إما ما تربى قفا إلى الشيء طبعا إني تربنكم وعد وعيد بشير نذير عمر نحي وقصة الماضي بين لم يأتجر الراحة بين لما من أتجر الراحة جمتشيسون أتجر وكان كوان ويت إنما جمتشيسو بشير تجنو نذير جنين وكان وفي جتشيسو عمر والرب در كما قولي أجاجا نحي والرب الأوركي جاء ربطا وقصة الماضي سينا أنبيو سارة هذا سينا أصحابتا سينا إسلاما كالو فقربة كان راها في القرآن وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وتجئوا إيه آدم ربي هاسه وآيه آدم ملائكة ربي هاسه إسا لكل كان نشيدان لين واتربان كان في سبب قبض يوكا وعد الرهاسو قبض يوكا وعيد الرا يوكا بشير الرهاسو قبض يوكا نذير الرا يوكا عمر الرهاسو قبض يوكا نحي الرا يوكا وقصة الماضي أكرا يا أبا متى حفظ الله إن إسا الرهاسو إسا إسلام سينا إسلام أخدوبة لبني الرهاسو نشيدان أن ندن دعنا والرب فولدرتك هي وان الراهن أولي أكم أبتشن جدن كأمره إذا هدني أتفين التبولو دقيني قرام قمنو دادو ساسته كلو دادو سنجر أنبانو زينو في ولا اللي كما يتو دادو سدين كل سدين كل من عليها فان فكينيات كل نفس ذائقة الموت فكنا نشيدان بهو قدو نشيدا يوكا بيلما ربين كاهجرو بيلما مجرو يوكان وان هن أول وان ربي اتكاكاتي جرو أكو مجرون جرتو دوسين جرتي خافم من جرا كافي من جرا قبري كيستي ميزان الصراط نيقام حساب من جرا جنة في عذاب سجو تجدني في إبلمات بوت من جرا أتي ور جنة بوت متو بيتا ور عذاب بوت متو بيتا إرا يوكا أموتو دلي قدوك بيروبا إيه حرامة سترجت أبديهم مريني لا تقنطوا من رحمة الله بشيرا وانما دمجيزا رب لولا إسارة ولا إساتو بل آي رهاسو نذير يوكا أموتو خيري برقدو هجتة أسوأتك أبدو خيري تنان جنة ربي سنة يوكا خيري تنان ربي الروان أكنا أرقات لبتا لجتة يوكا يادتا ربي ستي دلنه هجيك فولان ستهم ملأ في الجنة والربين دركنا ستي قوئي والربين الراسك أرقرا فقات لوفي سيناها سو كيسا يوم جراتين نشيدا ولا لو ما في سقالين بريد ديف نشيدا تقول ديتو كان تربان كان كيسا أكم باني دام فتير وتربان كان كيسا جابابتي دام في بربادا نشيدو تكينا بارك الله فيكم دام سا جايباتي دوغا ربي أكا نمني هبچو بربادو هبچو زندائي نجران دوغمتي fakkeenyi munshidoota ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa qofti silaa munshidoota afaan Oromoo dubbataniif gahaadha. Ustaaz Raayyaa akkanan nashiidaan isaanii xiqqaa guddaa biran mi'ooftu tana homaa dibbee wayii ittiin dhawanne. Munshidoonni hedduun sagalema isaanii warri akka abbaa keessanii illee zabana sawwanni dibbee waliin dhoofneef jedhan ustaaz Miftaa gaafadhee ture waan kana. Mootummaan haala nuti bifa nashiidaa qulqullitti gadhiif nutti nun dhiisuu jedhama. Wanti dibbee san waliin dhoofnuu fi akka wanni manzuumaa jedhameeti maqaa manzuumaa jenneeti akkasitti kenninee fi akka homaa warri waan dibbee saniin hatamuuf akka goonee karaa saniin uummata kennan genne malee dibbee yoo sanillee akka dhooggaa taatee maqeennaadha. Sammaleeyyuu saniin alayyuu jechuudha. Yeroo san keessatti wanti jiru yeroo soddaatiin kinatti jedhanii waltajjii irratti walitti sirbitu. Yeroo ummanni sirba meeshaa ammayyaa yeroo san addunyaarra jiru fayyadamee sirba bareeda itti gadi dhiisee ijoolleen teenna cidhaa fi fishee irratti
sirbaan dannastu yeroo mootummaan jiddiiqinatii dhaabee sheeka fuudhee waltajjiirra kaa'ee keessummaa kabajaa godhee jaartii isaa waltajjiirra baasee dargaggeessaa walitti sirbisiisaa ol jedhii ilaalu jaartii ishee akkatti bareedu. Jaartii ishee akkatti shubbistu ol jedhii ilaalu jedhee mootummaan sheeka aalima imaama akkas walitti misaalfatee mataa qaqqabatu ilaalcha sirna kanaa qabda. Yeroo jedhamus yeroo namni sirbaa fi sinatii mootummaa kanaan booji'amee of wallaale keessatti osoo sagaleen lallabaa oolan eenyu isaa hin dhaga'u haraamummaa alattu. Siistama fayyadamaniiti. Meeshaa kana fayyadamaniiti gurra namaa hawatanii harkisuudhaaf hikmaa kana fayyadaman. Mee anammaa fi gaafii kiyya xumureeraa yoo rabbiin jedhee sagantaa biraatiin yeroo biraa akka walitti deebinu abdii qaba. Dhaamsamee na hafee dhaamsa akkanaa dhaamachuu fedha jettan yoo qabaattan asumaan sagantaa kana fayyadamaati. Hordoftoota keenya biraan gahaa dhaamsa dabarfachuu barbaaddan. Duraan dursee wanti ani dhaamuu barbaadu ka hojjedheef illee waan hojjedhe isiniiti. Anis keessanumaa walumaa galatti hojiin kiyyaa afaaniis wanti abbichuun hojjetaniif isinumaaf jechuudha. Waan ofii abbatu jabeeffata. Isaanii immootu araarama salaata shanan keessatti araarama isaanii naa kadhachuun amaana rabbii isaataaf jechuun barbaada hawaasa kiyyaan. Itti aansuudhaan namoota waan kanarratti hojii kanarratti yaadaan qaamaan qalbiin gorsaan deeggarsaan na bira dhaabataa turan hunda keessatti mijattii ammiyee jedhamu bakka Ustaaz Mahdi ammas Ustaaz Sheikh Abdul Hadi Sheikh Muhammad Amin Ustaaz Baalee Sheikh Hassan jedhaman fi warroota akka Muftii Amin Fu'aad Siraaj yookaan Fahdi Siraaj Hussein fi baay'inaan warroota akka Abu Muraad nama Abu Muraad jedhamu pilaatfoormii tiktookii kanarratti wal barree Abdul Gaffaar Reesisunis fi namoota maqaa yaamuu irraanfadhe hunda keessanuu waan isin na deeggartan hanga tokko tarkaanfadhee jira. Rabbiin isin haa jaalatu galatoomaa jechuun barbaada. Akkanuma wanta dhaamachuu. Ayyaa ammallee irra deebi'ee sagantaa kanarratti affeerraa kiyya kabajtanii argamu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa jecha sagantaa keenya guyyaa har'aaf qabu kanumaan xumurra yeroo biraa inshaallah yoo rabbiin fayyaa nuu kennee umurii nu dheeresse akka walitti deebinu haala haarawaa fi gammachuu irratti abdii qaba. Taani ammoo sooshaal miidiyaa kanarra walumaan jirra. Akka jabaattan akka isin jajjabeessinu inshaallah hawaasa keenyallee wanni itti dhaamannu bakka jirtanii namoota kennama akkanaa kana qaban akka hawaasa keenya dhaloota lafaa dhufu sirbi walleen garaagaraa hin boojine bifa nashiidaatiin warra ittisutti jiran keessa namoota tokko san bira dabree seenaan abbaa isaanii seenaa akkaan uummata keenya biratti yeroo kamiyyuu yaadatamuudha qabu. Nama yeroo cufa du'aayii godhuu fi qabnu keessaa namoonni akka Haji Aloo Kabiir Umar warra zabana namni waan diinii dubbachuu hin dandeenyetti bifa nashiidaa saniin hawaasa keenyatti diinii dubbataa turanii rabbiin jannata ofiitiin jazaa isaanii haa kafalu jenna. Tana asumaan goolabaa warri gama hundaanuu nu hordofaa turtan galatoomaa isiniin jechaa warri YouTube chaanaalii keenyaa fi gara peejii yookiin TikTokii keenyaa follow subscribe godhin subscribe gootanii akka nutti dabalamtan asumaan ammallee ustaaza wanni isin gaafadhu isin nashiidaa keessammee miidiyaan irra gadi dhiisaa jirtan yookaan fi pilaatfoormii gara TikTokii gara YouTube haa ta'u YouTube keessan maqaan isaa maalimee hawaasni dhaga'ee subscribe isinii haa godhu sagantaalee hojiilee abbaan keessanis hojjetanii osoo homaa ittiin fayyadamiin bira addunyaa tanarraa deeman yoo rabbiin jazaa isaanii kafale malee isinis yoo xiqqaate hojimmaan isin hojjettanillee bakka tokkotti akka walii isinii qabamu miidiyaa hawaasni beekuu qabaatu irratti maqaan YouTube chaanaalii keessanii maalimee anillee akkasumatti liinkii gara miidiyaa harkaa qabu jala isinii kaayaa inshaallah.
maqaan YouTube kiyya Mubah Records jedhama. Karaa sirraan odoo dandeettan TikTok nimmatu maquma kiyyaan jira bayanaa jedhu kan uumamaa jira. Namoota tokko kan beekumsaan ta'ee wallaalaan akka beekanitti ta'e akka hin beeknitti nashiidaa YouTube irraa buusanii YouTube irratti fe'an tokko ni jiranii. Warroonni eegatti himame kaasanis ni jiranii. Warroonni immoo isinitti himamellee hin kaasin warroonni immoo nullee isin argin hawaasni immoo isin arga waan ta'eef nashiidaa kana iznii malee yookaan feetan taate isinillee koppiraayitiin anas koppiraayitiidhaan dabalatanii ergaan kun akka hawaasa biran kenne gufuu ta'uu waan dandeessaniif heeyyama malee nashiidaa namaa YouTube irraa gabbistanii isin keessatti hin caalatinaa kun zulmi yookaan gashii jedhama jechuuf barbaada. Walumaa galatti Mubah Records jedha YouTube'n kiyya. Asumaanuu beeksisa adda addaatii fi dhaabbata adda addaa dhaabbata keessan dhaabbata adda addaa Oroo 360 irratti akka beeksifattan isin affeeruu barbaada. Miidiyaa Oroo 360 kun namoota hedduu akka dubbisaa jiru quba qabdanii miidiyaa keessan guddifadhaa karaa deeggaruu qabdan hundaan bira dhaabbadhaa jechuu barbaada. Immootu akka dhuunfaattillee akka Oroo 360 umar keenya nu jiraadhu rabbi umrii dheertuu siifaa kennu baay'ee hawaasa kiyyaawwan waan qunnamsiisee jechuu barbaada. Ayyee inshallah iddoo galatoomaa yeroo biraallee rabbi carraa nu kenne akka walitti deebinu abdii qaba. Silaa asiin dura wal argina waliin haasa'aati turre. Haalumatu nu waliin nu qajeeluu dadhabeeti hagana turre malee silaa yeroo dheeraa dura sagantaa keessan isin waliin hojjechuu fedhe. Iddoo galatooma ulfaadhaa jechaa akkuma amma reefuu isaan isinii tuquu yaadan kana waa'een YouTube namaa irraa wamakamuu haa ta'u buusanii YouTube ofii irratti fe'uun isinis abbaa nashiidaa sanis abbaa hojii saniitis ni miidha. Isinillee miidiyaan keessanis koppiraayitiidhaan isinirra cufamuu danda'a. Kaisaatis koppiraayitiidhaan cufamuu danda'a. Namni ammoo abbaan oorruu takka facaafatee yoo kootu jiganaa bayi siin jedhee siin yaamatin yookaaniif anuu qotee qulqulleeffadheeti gabasi fida jedheeti gabama inni sitti fidu sanitti eeggachuu malee dhayxee oorruu sanii haamtee gootaraa keetitti buufachuun garaagarummaan qabu. Kan akkasitti beekaatii isaanii qofa osoo hin taane namoota hojii ufii isaaniitti hojjetanii miidiyaa mataa isaanii irra pilaatfoormii diijitaal miidiyaa kanneen irra kaayatan achirraa buuftanii yoo nama san qarqaaruu barbaaddan gara feesbuukiitiin yookaan gara tiiktokiitiin waan daqiiqaa takka hin geenne irraa kuttanii liinkii san waliin akka namni bakka san dhaqee miidiyaa isaanii san jajjabeessu sabiskiraayib godhuun qarqaarsa kun. Akkasumatti daawulood godhanii qaanyii tokko malee nashiidaa akkana isin gadhiisaa jira. Linkii kana YouTube keessa seenaa sabiskiraayib godhaa qaanyii tokko malee warri gara feesbuukaatiin gara tiiktokaatiin akkasitti waa facaaftan. Sun namichas qarqaaruu miti nashiidaa sanis uummata biraan gahuu miti zulmii akka ta'ellee beekaati nama dadhabee itti faajee sammuu isaa waqtii isaa qabeenya isaa itti fixee hawaasa fayyaduuf hojjetu faayidaa dhoowwitanii akka inni hojii tokkoon hojjenne godhutti akka jirtan beekaati. Yoo dandeettan hojii keessan hojjedhaa gara jajjabeeffamuu qabdaniin isinis hawaasuma kanatu isiniif jira. Ammoo waan namni itti dadhabee hojjete guurtanii haaluma salphaan miidiyaa garaagaraa irra facaasuun wanti kun akkuma isaan isiniin jedhan hannalle mataa dubbii yoo gabaabsine kanuma jennaa dhaamsi kenna har'aaf qabnuu fi sagantaa har'aaf qabnu kanuma warri nu waliin turtan galatoomaa jechaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.